Akkuma viidiyoo darbe keessatti waadaa isiniif seene kunoo har'allee viidiyoo wal fakkaatan walitti deebinee jirra. Warreen riyaala 60 moobaayilii shabakaa hidhattanii isiniif dalaguu didee fi warreen zeenii riyaala 60 shabakaa hidhattanii akkasumas zeenii 25 hidhattanii isiniif dalaguu didee aappii akka ajaa'ibatti dalagu isiniif qabadee dhufeetiin jira. Hin rakkatina. Hordoftootaaf kabajamtoota Oromaa nagallee hin daganne. Ani Oxygen Media Networkidha. Oromaan irraan barumsa isiniif dabarsaa jira. Chaanaala Oromaaniif haaraa kan taatan hundumti keessanuu subscribe godhaa. Maatii keenyatti dabalama. Barnoota haala yerootii fi barnoota yeroo isaa eeggate haala qulqullina qabuun akka isiniif dhiyeessu habdii guutuun ofirraa qaba. Egaan hordoftoota kiyyaa aappii kana bakkan an buufadha isiniin jedhe duwwaa buufadha. Aappii Pilaastoorii irraa buuftanii nu dalaguu dide hin jedhina. Aappii wal fakkaataan hedduudha jechuudha kan wal fakkaatu. Kanaaf ani aappii dalagu kan abdeet ta'e gadi buuseetiin telegiraama kiyyarra isiniif kaaya. Isin telegiraama kiyyarraa buuftanii faayiluma keessan keessaa ol baafattanii itti fayyadamuu bichaadha jechuudha. Daataa tokkollee osoo hin barbaadin jechuudha. Kanaaf aappii kana description box yookaan commentii jalqabarran isiniif kaaya. Mee kallatti maan aappii kana ani gadi buufadhee waan qabuuf Pilaastoorii keessallee waan seenuuf hin qabu jechuudha. Asumaanin itti seenee isin argisiisa jechuudha. Aappiin kun akka ajaa'ibatti dalagaa itti fayyadama. Aappiin hin dalagu hin jedhina. Aappiin akka ajaa'ibatti dalagaa isinummaan isteeppiyan isin argisiisu bifa sirriitiin karaan sirrii ta'een hordofnaan akka ajaa'ibatti aappiin dalaga jechuudha. Mee kallattimaan karaa barumsaa yookaan karaa aappii kanaa isin dabarsaa na eega. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota aappii kana duraanillee itti fayyadamaa akka jirtan nan beeka. Garuu immoo hedduun dhaabatee amma immoo deebisanii dalasiisanii jiran jechuudha. Abdeet godhanii haara'omsanii gadhiisan. Waan dur hin qabnellee baay'ee kan itti dabalantu jira jechuudha. Aappii kana sirriitti isiniif dalagaa isteeppiyan isin argisiisu duwwaa fayyadamaa jechuudha. Aappiin kun akkuma iskiriina bilbila kiyyarratti argaa jirtan isa kana jechuudha. Kanuma duraan itti fayyadamaa turtan aappiin MHR kan tuunal kan jedhu kana kunoo isa kanarra yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Mee anamma irratti cuqaaseen jira hanga banamu ni eegnaa jechuudha. Eega irratti cuqaastanii aappiin kun gizee haaraa buuftan akka kanaan isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu baga nagaan dhuftan waan jedhamu karaa aappii kanaa baga nagaan dhuftan waan jedhamu galata isiniif galchuu kana isiniif ergu jechuudha. Sana booda isin gabbuutanii okay bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda latar ka jedhu dhiistanii yes ka jedhu irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda akkanatti isiniif banama. Gama gadii kanatti yoo gadi buutan paawer waan isin bantanii fakkeenya biroozeraan banuu feetammoo aappoolee dabalata moorii achi dhattanii telegiraama irratti karaa telegiraamatiin banuu feeta kan siin jedhu si gaafataa jechuudha. Kanaafuu isin telegiraama irrallee hin tuttayin waan barbaadan ni bantan yookaan immoo bakka kana dhuftanii kaansel gootanii of duuba deebituu irraa jechuudha. Sana booda akkanatti isiniif baha hordoftoota kiyya. Sana booda maal gootu bakka kanarratti yoo inni bakka fakkeenyaaf direct wifi and mobile data bakka jedhu kanarratti fakkeenyaaf yeroo tokko yoo irratti cuqaastan akkanatti waan kana hundaa'u fakkeenyaaf waan irratti dalagu hundaa'u yoo kan isiniif baasuu didu ta'e maal gootanii bakka kana tuqaa sadeen kanarra dhuftan gubbaa kanarra asirra dhuftanii kilik gootu. Sana booda bakka update jedhu kanarratti kilik gootu yeroo tokkoof jechuudha. Bakka fakkeenyaaf gubbarratti update bakka jedhu kana isa kanarra yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda ofii isaatiin already update jechuudha. Kun gama gadii kanatti akkuma argitan barreeffama iskiriina irratti kana arguu dandeessanii jechuudha. Checking updates naan jedhee jira jechuudha. Kanaafuu mee kan gubbaa kana asumarratti dhiiftanii jechuudha. Kun amma out select saver ka jedhu kana asumarratti dhiiftan akkuma kan kana dura isin argisiise. Sana booda bakka asirratti direct wifi and mobile data bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Mee amma kan moobaayilii riyaala 60 kan duraaniitii fi haarallee eessarratti dalagaa kan jedhuun isin argisiisa. Moobaayilii riyaala 60 kan duraanillee ni dalaga kan ammallee ni dalagaa jechuudha. Eessarratti akka dalagu waliin ilaalla. Asirratti wanti hubatuu qabdan moobaayilii riyaala 60 kan jedhu kana fuulduratti new ka jedhu kana mallattoo maayinasii yookaan mallattoo hir'isuu tana kan qabdu new blocked this ka jedhu kana irra hin keessan kuni cufamee jira yeroon isaa itti dhumattee jirti isarra hin kaawwattan. Fakkeenyaaf kanarrallee hin keessan jechuudha. Inni sirriitti isiniif dalagu moobaayilii kuno amma asirratti akkuma argitan moobaayilii riyaala 60 game package ka jedhu kana asirra kaayyattanii jechuudha. Sirriitti dalagaa jechuudha. Akka saarukaatti dalagaa moobaayilii riyaala 60 gaming package bakka jedhu kanarra kaayyattanii jechuudha. Kana booda sirriitti isiniif dalagaa jechuudha. Kuni amma kan haaraati jechuudha.
isa haaraa san namni shabaka riyaala 60 haaraa hidhatanii qabdan gaming package bakka jedhu kanarra kaayyattanii jechuudha. Kan duraanii namni keessaa qabdan kunoo asirra kaayyattanii jechuudha. Mobaayilii riyaala 60 news tu kan jedhu kana yookaan lakkoofsa lama kan fuulduraa qabu kana isarra kaayyattu jechuudha. Mi'a nama fakkeenyaaf haaraan keessaa qaba waan ta'eef isa kanarra kaadheen isin argisiisame yeroo tokkoo fi kilik irratti gootu sana booda akkanatti isiniif ba'a maal gootu gadi buutanii start bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokko. Egaa asirratti cuqaastanii kunoo akkanatti banuu feetanuun jedha eeyyee nu bannanu amma maal goona? Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walirratti konneektii akka goonuuf nu gaafataa jechuudha. Gadi buutanii bakka kanarratti okay bakka jettu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda akkuma argitan kunoo reefu diimaarra jira jechuudha. Bifa ajaa'ibaatiin dalagaa jira jechuudha. Fuul keessan duratti isin argise fakkeenyaaf yeroo dalagu asirratti kunoo ni lakkaayaa jechuudha. Akkuma argitan lakkaayaa jira asirratti illee lakkaa'utti jira jechuudha. Hoo isinirraa dhaabatillee asumarra cuqaastaniiti stop bakka jedhu kanarra cuqaastaniituma dalasiifatanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma kuni dalagaa jira yeroo stop jedhu dalagaa jira jechuudha. Yeroo hin dalagne immoo akkanatti start isiniin jedha gubbaa kanarratti illee lakkaa'u ni dhaabaa jechuudha. Kanaafuu akka kanaan dalasiifadhaan isiniin jedha. Kan biraa zeenii riyaala 60 kan jettaniif bakkuma kanarratti cuqaastu ammallee jechuudha. Achumarra cuqaastanii zeenii riyaala 60 kan gubbaa achumarratti dhiistan jechuudha. Zeenii riyaala 60 illee achirraa hin ooftanii jechuudha. Sirritti dalaga jechuudha. Hordoftoota kiyya aappiin kuni amma update ta'ee dhufe itti fayyadamaan isiniin jedha. Kunoo akkuma argitan riyaala 25 illee sirritti hojjetaa jechuudha. Akkanaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Achumaan gadi buutanii zeenii riyaala 60 eessatti dalagaa kan jettaniif immoo zeenii riyaala 60 illee hordoftoota kiyya kunoo asirratti dalagaa jechuudha. Akkuma argitan asirratti zeenii riyaala 60 package bakka jedhu kanarratti dalagaa jechuudha. Asirra yoo cuqaastan sirritti akka ajaa'ibatti dalaga. Nama fakkeenyaaf keessaa hin qabu jechuudha. Zeenii riyaala 60 keessaa zeenii keessaa waan hin qabneef hin dalagu yoo irrallee kaa'e jechuudha. Fakkeenyuma isin argisiisaa jira malee. Kanaaf zeenii achirra kaadhaati itti dalasiifadhaan isiniin jedha. Kan riyaala 25 illeen akkuma argitan kunoo jala kana jira jechuudha. Akkuma argitan waa'ee 25 yookaan qubee yaa 25 package bakka jedhu kanarratti yoo cuqaastan sana booda akka ajaa'ibatti isiniif dalagaa jechuudha. Hordoftoota kiyya yoo akkanatti irra keessan kunoo akkanatti amma asirratti naa dhufa sana booda akkuma karreefuu start gootanii dalasiifatan anama fakkeenyaaf zeenii keessaa hin qabu waan ta'eef hin dalaguu jechuudha. Bifa kanaan dalasiifadhaa irraa fayyadamaan isiniin jedha hordoftoota. Egaan barnoota har'aa kan akka itti gammaddan abdiin qaba. Obboleeyyan chaanaala Oromaan kanaaf haaraa taatan jechuudha. Bakki kuyyoo gurraachomtee jiraatte bakka kana addeessan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo dabalataa argatuuf chaanaala kana subscribe gootanii mallattoo all notification irra kaawun dagatina waan akka gurra namaa tana irratti ol baasan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoolee barnoota kan aappii fi teknoolojii haala yerootiin wal qabatu hundumaa chaanaala kanarratti isiniif hin dhiyeessa. Isin subscribe qofa godhaati na hordofaa waan isin barbaadan hunda asirratti isiniif dhiyeessa. Yaada keessan waan isiniif hin galin komentii jalatti barreessa. Kallattiin viidiyoo irratti hojjedheen isiniif deebisa. Viidiyoo narraaf qopheeffadha asumarratti raawwata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.